شهر الصيام شهر التراويح والقيام مرحبا يا رمضان حتى علينا بالرضوان أوهجت يا شهر الصيام شهر التراويح والقيام مرحبا يا رمضان حتى علينا بالرضوان يا باتي تلتور قاوندا أجري دتشا صدرك قدام سلكي السفر من كفني بدري قدا خمني ليلة القدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا زرتني وردفتك يا زالتهم كبجمع كم زرتك يا كيسني على من نيسان كيس نجا دلقا رمضان أكمي سنجرا وجينا سنجرا وبفتي أنا بربري الحمد لله. اسم درس بري ركعت يا أخوي اسم دتشا إيجا هرنا كنا ما في كوسي كنا درس سوكا هذا الفيديو كنا تجلي ترى لايك شير وكنا دقتنا إيجا وروني channel كياس يننا كنا سبسكرايب كنا جرتني يا رب برينا أنا وريسا جرتنا كسم سريجو تجيسني شير كنا جرتنا قلت قدنا براك أردني الفاتحة قلت هما سنجالت أي سنكا بجا وكليا تيهم تكيسن وربيالا سبيجا كيس بكم جرتنا تتني ورنا دعوة الفاتحة قلت هما سنجتشا إيجا فيديو رمضان نموني با إنجا شودا فيديو غورابون با إذا كنا متفادا مالي سلاوني فيديو وانا نما بوارسان وجين منا كيسا وانا كنا كنا متلا فيديو جزيلالاني غارو ديكو تكساعات إنما نغو جتشودا ميار راغو مدن دايتا كساعبو دي جتشودا كوني وفتا ميچان ويتو جرا وفتا رمضان كيسا با إساني ميچان وفتا أكسمالي والبرا ميچنا والبرا ميچنا فكينا شيتي ما في شاربي قوها ميچا جتشودا عرا مالي فري كنا هندا بكتا كميچودا أكنا قولاني وجالا من ياسا كسيتو دي كمباري دادا كياري فياتي أنا أشعر بشيء تريق أوقف كاريك إجتشودا كنا فوما أكما أرجع جرتان كان إرجعني من بورا دجاجة كاسو تجرا توكسو هنجرو هذا يمكن يجلس دوبار بتشو أنا إنت توكسو هنجرا إيجار إفهم بريان كيا سجلي يكسر رابط تبي إيجاس بودا كمار kita كان أوفتا كان دجاجة كرر كاسني سليم بودا Walulut wajjin kan hojjannu ta'a akka isin bohaarsu abdiin qaba jechuudha viidiyoon kuni kanaaf hundi keessanii waan garumaatti na waliin tura like share gochuu hin dagatina. Egaa mootu sa'aa booda jechuudha kuni dhugaa dubbachuuf baay'ee takka dadhabe giddi maandachaasaa jira maaliif wallaahi hojiin hedduu takka biizina godhee jira. Jalqaba ganama mana turre jechuudha ramadaanaaf uffata mana bituu baay'ee jechuudha kanama sa'aa booda kuni egaa kana dachaasiin booda kanarraa ni kaasna jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa akkuma argitan kana kaasnee manni sirraa'eera garuu haa ta'uuti ka sa'aatii booda sansi sirreessee waan fafarrashee waan qophaa'u qopheessee gara hojii galgala lulluuqiitti deeme jechuudha hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtan kana amma kanarraa ni kaasa manni ganama sirraa'eera garuu haa ta'uuti immoo sa'a booda jechuudha sa'a lulluuqii sanii sirreessurraa amma sirreessanii waa mana keessa aarsanii sanii booda gara lagabbaan toora sa'aatii sagalii akkasiiti sa'aatiin kuni hagumata akka diqqoome sinaawash asimanaa bohaarsu jecha maaf malee jechuudha viidiyoo silaa wanti waraaban baay'ee jira garuu immoo yoo nama baay'een qabaatiin bakka namaan guutu jechuudha viidiyoo waraabuuni sanumaa fi isin jira hordoftoota kiyyanii hubattan jedhati yaada akkuma argaa jirtan kana namoonni immoo firaasha kan nagaafataa jirtan ayyaanaaf jechuun namni waan fafarrashamu kana kana keessatti barbaada itti aansee immoo ayyaanillee dhaamire waddadutti jira jechuudha kanaaf karaa wasaappitiin heloo jedha ordarii godhadhaa firaasha majalisa kana namoonni barbaadanii uffata isaa hojjetee isa ta'e akkasumas minxaafii kanallee namoonni naan jettan fakkeenyaaf minxaafiin kun isa guddaadha maashaallah kajalaa sanuu ni caala jechuudha kajalaa ka jidduu san ni caala laala qumatiin isa baay'ee takka dheeraadha minxaafiin kun aayinaa hedduutu jira wanni isin ajaa'ibu walitti dhufu jechuudha agartanii kajalaa kana amma kajalaa kun ka jidduu jedhama kana ni caala dheerinni isaa jechuudha kana marraa baase kun ganama manni hundi isaatu qulqullaa'ee walawwalamee laastikiin jalallee irratti farashamee jechuudha firaashiin kun amma garuu haguma takka iseetumaanii egaa xaraguun kiyyaan oolle jedheetu irra xaraguutti jira malee qulqulluudha. Egaa akkas sinjaa hordoftoota kiyyaa namoonni uffata naan jedhaa jirtanii rabbichi nu haa ga'u iidaa uffata maatii kennaaf oolu jettan dhugaa dubbachuuf ganama kabayee jechuudha amma galee garsaa 8 akkasitti
baay'ee takka viizii ta'urra kan ka'e kanaafuu iddoo takka dadhabee isiniin viidiyoo goone uffata keessan isinii bituutti jira warri mootii ramadaanaaf asbeezaa teemira zayitii buna sukkaara warri jettan meeshaa keessan isinii bitee akkuma isin beektan erguutti jira gara maatii keessanii maashaallah tabaarakallaa akkan isin jedha namoonni amma barbaadan immoo karaa waasaappiitiin hiiloo jedha namni qophii taatanii uffirallee tursiisuu hin danda'u akkadhaa kana yoo bitee guyyaa lama booda akkas ni erga jechuudha gara maatii keessanii akkas isin jedha akka hubattan abdiin qaba karaa waasaappiitiin haasaa gabaabsaa waan barbaadan qofa naaf barreessaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa maaliif reebiizii mooliin godhuuf malee waan biraatiif miti karaa waasaappiitiin argattanii isiniin jedha namoonni lakkoofsa jettanii immoo viidiyoo hanga dhumaa laala viidiyoo keessatti lakkoofsanii argattanii gizee mara irratti barreessuun dhorgaa waan ta'eef akka hubattan abdiin qaba isiniin jechaa kunoo tiraasii akkanatti dardaree saniin booda waan xiqqoo farrashee saniin booda gara hojiitti kan deemnu ta'a isiniin jedha hordoftoota kiyyaa walumaan akkam fakkaata isin biratti na biratti gabareedha kaadha alhamdulillah xiqqoo hojiin na ba'ate malee egaa hojiin keessanillee akkuma jirutti ta'ee kan mana keessallee akkuma jirutti ta'ee viidiyoo raawwiin immoo tasuma hin danda'amu kan amma dirqimaan dadhabaatu isin yoo raawwatti jira isin jedha hordoftoota kiyya namoonni minxaafii ta'anillee barbaadan alatti raaha irratti godhuuf diikoorii garaagaraa gisee hojjetan baay'ee akka bareedduudha bitachuuf hin dagatiin isin jedha lallaaftu wayiiti gisee wayii namaa bitee ture anis jaaladhe naanuma bitadhe maashaallah tabaarakallaa baay'ee akka bareeddi jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin na dubbisuu dandeettanii isiniin jecha mee amma waan takka diikoorii gugguune asitti waan galgalaa qopheessinee gara alaatti kan baanu ta'a warroonni as dhiyeenya kana maatii kiyya taatan viidiyoo kee subscribe godhaa jirtan chaanaala kiyya subscribe godhaa jirtan like share godhaa jirtan hiriyoota keessaniif ulfaadhaa galatooma isin jaaladha isin kabaja wallaa hundi keessanuu galatooma dafaatanii subscribe kuma kudhaan galchaame bismillah subscribe kii achuma siqa imisi garuu bareeda ji'a kana haa ta'uuti immoo kuma kudhaan ima ga'uu dadhabe jechuudha yuutuubni kiyya subscribe isaa akkasii hundaafuu namni isinitti tole subscribe godhaa isinitti hin tolle rakkoo hin qabu isiniin jecha kun akkuma argitan kana diimlaayitii tan itti godheetiin jira baay'ee akka natti tolte diimlaayitiin tunii fi faanosni tunis baay'ee akka bareeddii mana hedduu babbareechisti itti aansuun ixaana hedduu jaaladhaanii mana keessa aasnee meeshaa bunaa dhidheessinee gara alaatti kan baanu ta'aa Video isin waraabin malee hojii kaawwantu umuramee jira jechuudha waan akka shorbaa waan garaagaraa dalagamee geeffame viidiyoo waraabun ni ulfaata akkuma isin jedha maashaallah kun amma waan takka asitti dhiyeessee jira meeshaa bunaa akkasumas waan tokko jechuudha. Egaa ammoo booda hundisaatu dhiyeessinee farrashnee irraa kun waan hafeetti daddaballee saniin booda gara hojii biraatti kan ceenu ta'a hordoftoota kiyyaa maashaallah baay'ee akka namatti tola mana akkanatti faafaa godhanii galgala sanuu gizee lulluuqi hojii ofii keessatanii gizee lulluuqi sana sool ka'uu baatanii bakka baay'ee namatti tola maaliif niyyaa takka lulluuqatuuf illee jechuudha sa'aatii lulluuqisa waa hunda geessite salaata keetiif qophooftee gizee jette baay'ee akka bareeda kunoo mana akkana fakkeessinee kaanee gara waan biraatti deemna jechuudha hordoftoota kiyyaa gadhuma viidiyoo kanatti ni waliin tura dadhabbiin maal fakkaata isiniin jedha ramadaanni bareeda wallaahi jechuun hojii namatti baa'ate dadhabbiin jiraate malee bareeda isiniin jedha kun akkuma argaa jirtan kana amma kushiinaa seena jirra akkuma argaa jirtan kana kukkisii akkuma argetti jirre jechuun inni garsiisaatiin hin jirre maaliif biizinaa godha jechuudha kanaaf rakkoon qabu akkanatti godheen booda kukkisii kiyya xabbafannee saniin booda gara hojiitti aanutti deemna kun akkuma argitan kana egaa rakkoon qabu jechuudha garsiillee itti godhuu baatu akkuma argetti jiree jira kun kana fakkaata saniin booda gara hojiitti aanutti deemna isiniin jedha hordoftoota kiyyaa egaa kana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kun gara manaa deemnee asitti habaabii kanallee ni murraa ijoolchisillee ni batabbadna jechuudha kunoo habaabii mureen booda kanallee ni jedha baay'ee meessu wanni kun maaliif akka ta'e hin beekne isa haga tokko ka ni batabbadna jechuudha hordoftoota kiyyaa namoonni mootu as dheenna kana maamila kiyya taataan ulfaadhaa galatooma isiniin jedha warri yaada keessa na barreessaa jirtan hundi keessan kunoo hagana takka arjeetti naqee jira hin meessu jechuudha namni gariin sukkaaratti dabalana fakkaate waan kanaan jaaladhu sukkaaratti hin dabalu akkasumatti isuma haga tokko garuu baay'ee takka arjee nyaata hin meessu jechuudha meesiin koomentiin barreessaa egaa kana geessine booda kun hunduu qophaa'ee jira kukkisiin hunduu qophaa'ee jira bakka amma sa'aatii kanattanii hojii kiyya geeffadheera sa'a 11 fi daqiiqaa 20 akkas ga'ee jira sa'aatiin kuni amma maaltu na hafee buna akaa'uun na hafee
eega kan hojii kiyya geeffadheen booda uffata kiyya jijjiiradhee udu'aadhee saniin booda buna kiyya akaadha jechuudha. Hordoftoota kiyya maaliif salaataaf qophii ta'e jechuu barbaadeeti sa'aatii hojii kiyya geeffadheera waan ta'eef buna akkuma argaa jirtan kanatti saniin booda waan hundaa gogeessee ka mashallah teettanii buna keessan sa'a sanitti akooftanii saniin booda salaata keessaniif qophii taatanii guyyaa jettan baay'ee namatti tola. Kunoo waan hundaa qopheeffadhee jira akkuma isinitti mul'ataa jiru kana. Wanti naafi amma wanti naafi hojiraate bunuma akaa'uudha. Akkasiin jira hordoftoota kiyyaa warri hangammaa jirtan akka hin daganne laayikii sheerii gochuu hin dagatina isiniin jedha. Kunoo amma geessee uffata kiyya jijjiiradhee udu'adhee amma sa'a 11 fuulakkaati sa'aatiin kun ifaa ibsee viidiyoo raawwatti jira malee jechuudha. Sa'aatii azaan of xiqqoomatu hafee egaa akkanatti qophoofnee geessinee maashaallah shaashaa jennee gara maatti siqaa jira jechuudha viidiyoon keenya. Egaa kana qopheessiniin booda buna keenya ni akoofna. Isin jaa hordoftoota kiyya isinitti laayik sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo kana silaa baay'ee isin waraabaa garuu biizii ta'uu irraa kan ka'e malee maashaallah bunni ani isin bitutti jiru laala buna kana waaw hedduutu akka namatti tola laala wanni isaa jechuudha. Waan dibata qabu fakkaata maashaallah tabaarakallaa buna tokkoffaadha. Akkuma kanatti qabu mana kiyyaa kanatti isin bitu jira warri bunaa sukkaara isin bitaa jiru warri meeshaa isin bitaa jiru maashaallah isin jaa hordoftoota kiyya namatti tolu bunichi baay'ee namatti tola. Egaa kanatti buna kiyya akaayee geesseen booda azaanuu hidhanii jechuudha. Namni mana hin jiru maaliif masgiida deemanii jiranii aanamatu mana jira jechuudha. Kanaafuu amma ni lulluqan azaananii jira waan ta'eef egaa sagalee amma irratti hidhuu jira viidiyoon kuni ka guyyaa saglaffaa kaleessa ka waraabame kunoo amma gadhiisutti jira. Kanaaf isin immoo laayik gochuu hin dagatina. Isin jala viidiyoo ilaalaa jirtanii dhugaa dubbachuu namni tokko viidiyoon ilaalamu fammanii mata duree itti jijjiiruu qaba jechuudha. Mata duree itti jijjiiree hedduutu akka ilaalanii ni beeka. Nama akkas ta'uu hin qabu. Kanaafuu ilaalaa daqiiqaa 10 takka naaf sa'aatii jechuun waa hedduu ilaalta waan ta'eef viidiyoo kee daqiiqaa 10 ilaaltanii ittiin bohaartanii laayikii gootanii yoo baatan wanti isin irraa hir'atuuf hin jiru isiniin jedha. Akkana hundi keessan laayikii godhaa amma lulluqatuu fi maashaallah kunoo teemirri kun teemira asheetaati. Wallaahi teemira kana hedduu jaalladhaan jechuun kaan irra asheetaa kana bareeda. Ilkaan inni lama hin dhukkubsu laafaadha jechuudha nama guddaa fillee ni ta'a. Egaa akkasii teemira dabaleetiin jira hundaafuu rabbi ta'ee godhu namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin hedduun jechuu hin dagatinaa lakkoofsi duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 heloo jedha. Egaa kunoo kana fakkaata qophiin keenya kanarraa Ramadaan guyyaa saglaffaa jechuudha maashaallah tabaarakallaa. Yoona tole viidiyoo biraallee isinii waraabaa warra gammada daawwattan isin jaaladha isin kabajaa galatoomaa ulfaadhaa baay'ee.